turte iyyuu kennaani sababa amantaa kiristaanatii fi Itoophiyaa keessatti dararamaa jira Itoophiyaanii jette. Eshi nuyi hojjenne maaliif hin hojjenne? Nuyi kabajnu Arafaati soon bakka kabajni. Itoophiyaa dhugatii Itoophiyaa keessa wantu dureessa. Numa ciisu numa rafuu numa bakka kabaju santuuyyuu numatu dureessa. Sabboontu qoy maaliif sitti fakkaata? Ilaali itti sababa isiin akkas jettee fiinsiif hima. Akka seera shari'aatitti jechuudha ka ajjeese ni ajjeefamaa jechuudha. Ka lubbuu namaa baasee lubbuu isaa ni baati. Namni hate immoo harki isaa maal ta'a ni muramaa jechuudha. Kanaaf odoo biyyattiin seera shari'aatiin bulte Itoophiyaan namni tokkollee lubbuu namaa baasuuf hin deemu jechuudha. Sababa kanarraa kaateeti maaliif odoo biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun jechuudha odoo seera shari'aatiin akkuma Saawud Arabiyaatitti akkuma seera shari'aatiin odoo bulte maaliif sitti fakkaata? Kan ajjeese maal inni hin ajjeefamaa jechuudha akka seera shari'aatitti. Kan lubbuu namaa baase lubbuun isaanii baati jechuudha. Namni hate immoo harki isaa kun irraa muramaa jechuudha. Sababa kanaatiif akkana jetti. Maaliif lubbuun teenya odoo ibidda seentee ka jettu moodelli keenya yookiin immoo nutroolii ka godhannee deemnu eenyunni ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko jechuudha ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam oduma sahaabota isaanii waliin taa'aa jiranii namni jechuudha janaazaa yookiin immoo nama du'e tokko maalini baadhatanii deemanii jechuudha. Achi booda ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii ni gaddanii jechuudha. Sahaabonni maal jetteen? Yaa ergamaa rabbii maaliif gadditaa jedhaniin? Akkas jennaan ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam lubbuun tun bar lubbuu gara kiyya dhufuu qabdu jedhanii jechuudha. Argiteedhaan moodelli keenya yookiin immoo nuti rool godhannee ka deemnu eenyuni ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Lubbuun teessan nu yaaddeessiti dhugaa rabbii. Maaliif addunyaa kanarratti jechuudha yoo ergamaan keenyallee nutillee warri musliimaallee maalini lubbuun nama tokko jannata seenuudhaan maalini gammachuu qabnaa jechuudha. Maaliif rabbiin keenya Allah subhanahu wa ta'ala وما خلق الجن والإنس جده علم نمات لي جن لي كان أوم مالني إباداتي يا فينا هجبرني في جده يجوله أتين كون كأوم تمالني أقرب بجبرتو نتلي مالني داندي سنير مالن أك داندي سنير نوفك أجل تمبربان تمالي يوكا اسمي دوف يوكا أمنتي فيسان الرب سوفينتي ربي كان الله سبحانه وتعالى جل لا سورة البقرة كيست مال نجري وري أمنتا برا هردفن أمة مسلمة أمة مشركة يوكينمو كريستان يوكينمو الهودون جدًا حاجة إسين كرا إساني كبتن يوكينمو حاجة إسين داندي إساني كبتن تي إسين جبني جري جولا تمارني أكا جب نبيكنا أكا بيابك أنو نبيكنا أكا أمني أمنتا برا هردف وان برباد أكا نو أرسن كان هنداني بيكنا مالي في ربين كان سبحانه وتعالى سورة البقرة كيست سيران نفتي كيسيجوا كنافو نتي كقبن يوكين مو رولي كنيا إنني نبي محمد عليه الصلاة والسلام جب مني جراني بيابك أتني جراني وان هيد درتاني جراني جتوا كنافو أبا بربادة ستي نورب سي أبا بربادة وان بربادة يده خلي ولي وما نتدقى مالي في الدنيا رت كبر باني كسارة آخرات ملكاو بربانا جتوا إرجعوان كنيا عليه الصلاة والسلام ما جدا نمني هيسي جدا دنيا رت مالني دنيا رت بل إن جرينيا جراتي آخراتي نما خسارة جدا نوتين كوني دنيا رت أبام بربادين وارف سي أبام بربادين نتكيسي أبام بربادين وان بربادين نجدي هما نوتين دقيام نوتي مالني جنة سن أبدنا جتشورا ربين مالني ربين أبا بربادينك أجيلش أبا برباديني جالس نما ربين كأجيلش مو مالي نمني تقول الربني نمالي جتش نمالي فاميلي دبون اللي واتك دبون اللي مالني جردوبان ندي بسم جتشورا مالي أبا ربي كأجيلش Wanti dabarra qajeelcha jechuudha. Kanaafuu ilaalaa nuti jibbaa keessa qabaannu waan isin jaalannuuf habibaati malee jibbaa keessa qabaanne yookiin immoo amantaa keessa jibbineeti miti. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala amantaa namaa hin tuqinaa nuun jedhe. Nuti amantaa keessan isin arrabsaa yookiin isin xiqqeessaa osoo hin ta'in dhugaa jiru isitti himaa jirraa jechuudha. Akka karaa Nabii Muhammad qabattan akka Rabbii tokkicha gabbartaniif malee waan biraatiif miti habibaati. Nuti ajandaa godhannee isinirraa haasa'an jiru. Namirraa najaa nuu baataniif. Namni musliima haga fedhellee osoo diinii
qabaate yeroon booda maal inni adabamee jannata keessaa ni baha jechuudha. Isin Alayyaan رب سر عدالتك nadu kanaaf ortodoksii kan jedhu hin jiru kaa macaafa keessa. Qoy erga hin jiraanne waysaaf inni moggaasnere. Okay, ati ortodoksii jechi dhufu jedhu kun akkan si barsiisu hin barbaadda moo abboota gaafatta deemte? An jiru macaafa keessa matoo dhibba eessaa qabee moo na barsiisa yoo sin barsiisa. Meeshii na barsiisa. Jechi ortodoksii jedhu kun macaafa keessa hin jiru goobazii koo. Ayyaani viidiyoon baarataa kenna akkamittiin bara kam akka moggee dirasii wajjiniinaan ishiidhaa fi amantii daandii jira. Bara kuma bara dhibbas bara erga Yesuus du'ee dhaloota Yesuusin booda abboonni yookaan dhaggeeffadhu kan beeku jettee miti anatu si barsiisaan. Egaa jalqaba irratti ortodoksii jechi ortodoksii jedhu jecha afaan Giizii irraa kan dhufe yoo ta'u jedhala. Hiikan isaa moo maalidhaa sirriidhaa jedha. Ofumaa moggaasan. Kan eenyu akka moggaase immoo sifan dubbisaa dhaggeeffadhu. Hiikan isaa sirriidha jedha yookaan immoo qajeelchaa jedha. Tawaahidoo jechuun immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon giiftii keenya durboo Maariyaam irraa fudhatee yeroo nama ta'ee waaqummaa mana namummaas ta'ee akkasuma namummaa isaa keessa waaqummaan isaa kana caaffanni keessa hin jiru dhaggeeffadhati sifan dubbisaan. Inna ta'uu isaa kan ibsudha. Kanaafis maal jedhaniini tawaahidoo jechuun waaqayyo nama ta'ee jedhani. Jechi tawaahidoo jedhus jechi ortodoksii jedhus hin jiru macaafa keessaa. Kan eenyu xaafe kan jedhuuf immoo gadi bu'ee sitti hima. Innaa dola kana sababbiin isaanii moggaasaniif immoo ilaalcha barnoota dogongoraatiin jedha. Ilaalcha barnoota dogongoraa barsiisaa waan turaniif fakkeenyaaf namni Aariyoos jedhamu jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos uumadha jedhee barnoota dogongoraa barsiisaa irraan kan ka'e ayyoonni amantaa jechaadha. Bara 325tti dhaloota Kiristoosiin booda inni iddoo kana kanatti ortodoksii jedhu tana moggaasan. Kana jechuun isaanis sirriidha jechuu isaanii ofiin moggaasanidha. Ofii isaaniitiif malee macaafa keessa wanti jedhamu tasan jiru. Usuma dhugaa macaafa ortodoksii irraa hin dubbisaa jira wallaahi laazii. Kanaaf abboota barreessee jechuudha. Inna ortodoksii wanti jedhamu hin jiru. Okay. Maariyaamiidhaafis sagaddaa sabboontu ati. Sagada hundaafuu. Maariyaamiidhaafis sagaddaa, fannoo gooftaafis sagaddaa, ergamootaafis sagaddaa. In sagadu yoo jette immoo macaafa kee baasee sitti argisiisa. In sagadda moo sagaddu kaa? Nan sagada. Maaliif hin saganne qoy amantaa kooti? Bataam xuru. Ishii isa abboonni xaafanitti amantamoo isa macaafni jedhutti amantame? Isa macaafni jedhutti amantamoo? Isa abboonni jedhanitti amanta? Lachuuttuu nan amana.
Kamtu caala? Kan waan ni jedhe caala moo kan abboonni jedhetu caala? Kan waan ni jedhe caala. Akkas erga ta'ee Waaqayyo seera ba'uu keessatti boqonnaa 20 gaafa dhaqxee ilaaltu seera ba'u ana malee waaqa biraa kan waaqolii kan biroo tokko illee ana bukkeetti hin qabatin jedha. Laqabi macaafa biraa ana bukkeetti hin qabatini bifa qixxiruu fakkiiwwan olis waaqa irraas jirus gadi lafa irra jirus yookas bishaan keessa lafa jala jirus in tolchinsin jedha. In tolchin arseemaa tolchitanii siidii soddoma miti kan tolchitanii qabdan. Mee sabboontu ofumaa itti yaadu kun sirriidhaati. Kana dhaloota yoo barsiifne sirrii kana nutti amanee miti. Sirriidha naaf. Siifiyoo sirrii ta'uu baate naaf sirriidha. Faallaa kitaaba maa jetta kitaabarra hin jiru bar sabboontu argite miti maal jedha macaafa keessatti bifa qurxummiis haa ta'u bifa namaatiifis bocanii sagaddinaafi jedha. Sagadaafi kan jedhu waan eenyu barreesse qeesiidha kun. Falaasama mataa isaatiin barreesse. Erga macaafa quddusiitti amantan ta'e maaliif falaasama qeesii hordoftanoo? Maaliif siiliif sagadamoo? Qohii wanta tokko fakkeenyaaf amma sheekiin hin jira sheekiin keessan. Wanta sheekisiin hin jedhe sanii fudhattu moo fudhattasin? Hin fudhan wanta kitaabarra jedhu yoo jedhe malee waan quraana yoo jedhe malee isaan alatti hin fudhatamu. Kanaan dhalaal sabboontu teenya. Ani waaqni waaqayyoon fakkii jedhala. Yaa waaqayyoon asuma gabaabaa kanan jedhu ani. Siin biraan deemutti jira waan ta'eef. Hubadhu deeme akka sanatti googatu. Sabboontuu deemuu fi dhiisuun kee rakkoo tokko hin qabu. Garuu dhugaa jirtu hubadhu deeme. Sigalee wanti itti sagadamaa jiru kun sirrii miti. Kitaabni mataa isaatiinuu isa gadinaa fi jedha. Ani kennaa wanti gaafii natti ta'u maaliif jechuun erga nan amantaa kooti jedhee